Shawaa Roobit argobbaatti mushurraan guyyaa cidha ishee duute. Eere basmaamu waan nama gaddisiisu guyyaadhuma cidha ishee mushurraan duute shawaa gara Roobit argobbaatti jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u baay'ee waan nama gaddisiisu sammuu namaa tuqu haamilee namaa tuqu mushurraan tokko akkamti guyyaa cidha ishee duuti jechuu dandeessu. Egaa mushurraan kun gara biyya sanatti gaafa cidha godhamu garri suni akka aadaa isaa ta'e dhukaasa jechuudha. Dhukaasa garaagara shugguxii qawwee isaa ta'u waan kana akkana dhukaasuudhaan mallattoo gammachuuti waan ta'eef asuma darbe naannoo keenyarrayyuu jira. Gaafa fuudhaaf heerumaa dhukaasni jira qawween tokko shugguxiin garaagara hin tokko jechuudha. Mallattoo ittiin gammachuun ibsatamu waan ta'eef achittis jechuudha mushurraa Xayyibaa fi mushurraa Nuuruu kan jedhaman jechuudha. Xayyibaa fi Nuuruun guyyaa cidha isaaniitti yeroo cidha isaanii geggeeffataa jiranii mushurraa gara manaatti ol galfachuudhaaf fidanii mucaan adaadaa isaa jechuudha. Adaadaa Nuuruu gammachuudhaan baay'ee waan gammadee jiruu fi shugguxii 3 kan qabatu automaatikidha. Shugguxichi 3 kan qabatu of keessaa fuudheetu ni dhukaasa jechuudha. Yeroo dhukaasutti mucaan kun gammachuudhaan ol qabeen dhukaasa jedhee yaadeera garuu sammuu isaatiin inni garuu yeroo dhukaasu yeroo tokkoffaa dhuka'u dhaqee mushurraarra bu'ee jechuudha. Mushurraa rukute mushurraa ishee durbaa jechuudha. Xayyibaa rukute gaafa shugguxiin dhukaase suni kallattiin isaa jijjiiramee dhufee mushurraa kana irra bu'u mushurraan yeroo kuftu inni immoo shugguxii isaa hafe tokkoon immoo nahee of rukute jechuudha gara miilla isaarratti inni sun kufe jechuudha guyyaa cidha sanaa jechuudha. Mushurraa fi namoonni baay'eedha waan ta'eef cidhadha waan ta'eef waan godhan hin beekani akka ta'anis hin beekani namni gammachuu akka malee keessa jira. Guyyaa cidhaa namni kamuu hin gammada hin dhiichisanni sirbunni faarfatu waan aadaa isaatiin waan biyya sanaatiin waan godhan godhu. Mushurraan hin kuftee mucaanis achumaan of dha'ee kufe namni shugguxii yeroo inni tokkosu itti yaadee qalbeeffatee ilaales hin jiru. Namni akka jedhamutti yeroo inni tokkosuudhaaf jedhu namoonni warri sirban alaamaa isaa yookaan harka isaa dhahanii osoo sirbanii jechuudha. Kallattii jalaa jijjiireetu mushurraa rukutee mushurraan fuuldurarra jirti waan ta'eef akkuma aadaatti mushurraan fuuldura deemu warreen itti naanna'anii sirbanis warreen akka ajjaabiis duubaa fi bukkeedha. Akkana mushurraan guyyaa sana Xayyibaa kan jedhamtu ijoollee dhayyuuti barattuu kutaa 10ti. Mucaan kun maatiin illee osoo baradhuu xumurii hin ta'u hin heerumtu jedhaniiti mucaa kana jaallattee jirti waan ta'eef Nuuruun kun baay'ee bareedaa waan ta'eef itti heerumuu waan barbaaddeef innis fuudhuu waan barbaadeef akka aadaa biyya sanaatti dafanii sin fuudhu ijoollee xixiqqoo faa fuudhu. Kanaaf jecha mucayyoon garuu baay'ee bareedduudha. Namoota hundumaa ija keessa galti. Barattee yoo xumurtee hin argadhu yoo fagaatte barumsaan yoo fagaatte natti as hin deebitu nama biraatu fuudha jechuudha. Mucaan kunis ijoollummaadhaan fuudhee anumatu barsiifata. Waan hundumaanatu xumursiifataadhaan kan itti gale haati yookaan warri garuu suruma fedhii hin qaban akka isheen heerumtuu fi akka isheen barattu malee isheen garuu dirqamaan yoona heerumsiisuu baattanii akkasumatti mana isaatti dhaqee gala jechuudhaan. Egaa naannoo sun akka aadaa isaaniitti cidha gochuun kabaja waan ta'eef intalli immoo akkanuma yoo dhaqxes hin ta'u waan ta'eef dirqamaan osoo fedhii isaanii hin ta'in mucaa kanaaf cidha godhanii guyyaadhuma sanatti immoo mucaan isaanii du'aatti jijjiiramtee reenfi ishii lubbuun keessa osoo jiru gara Xuqur Ambassaa kana osoo fidanii mucaa miilla of rukutes walitti qabanii fidanii mucaan inni kun miilli akka irraa citudha. Miilli isaa seeraa ala hojiidha ala ta'e isheen immoo hin duute dabalataan abbaan manaa ishii immoo yeroodhuma isheen kuftu kaasee innis nahee kufee baay'ee of wallaalee bifa maraatummaatti jijjiirame. Amma kana jechuudha uffata ofirraa baaseetu hidhamee jira sansalataanii. Namoota firootanii qabuu dadhabaniitu poolisiidhaan kan inni hidhamee jiru jechuudha. Dhaqeen ajjeesaa bakka inni jirutti haadha manaa kiyya mushurraa kiyya osoodhaan hin argin ajjeesee eenyutu naa tokkos eenyutu naa dhukaasi jedheetu of wallaalee qullaa isaa akka deemuu fi
dhaqeetanii iddoon jirutti ajjeesaa jechuudhaan innis of wallaalee akka jirutu dhagahame jechuudha. Wanta baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Guyyaa akka kanaatti kan akka rukute mucaa adaadaa isaatiidha. Kan rukutame haadha manaa mucaa adaadaa isaati. Hunduu tokkuma jechuudha. Garaagarummaa hin qabu. Mushurraanis erga haadha manaa isaa taate kanuma isaati. Mucaan adaadaa isaas kanuma isaati. Obboleettii akkuma isaati jechuudha. Egaa baay'ee waan nama gaddisiisu aadaan tokko kunoo osoo hin beekamiin lubbuu namaa dabarse jechuudha. Ani nan beeka guyyaa tokko naannoo keenyatti illee jechuudha. Firri keenya tokkoon niitii fuudhee yeroo inni dhukaasu namni argeen jira jechuudha. Ofii kiyyaa jira jechuu barbaade naannoo keenyattu naannoo keessattuu naannoo baadiyyaa garaagaraatti kilaashii isa guddaa sana faatu tokko sama jechuudha. Naannoo gara Shawaroobitti kanatti immoo baay'ee aadaa garmalee beekamaadha. Gaafa cidhaa dhukaasuun garmalee beekamaadha jechuudha. Erga hin dhukaasneeyyuu cidha hin jedhamus gammachuudha hin jedhamus. Kana wal qabatee dhukaasama biyya sana keessatti amma naannoon sun balaaleffannaa lama irra jira jechuudha. Cidha irratti dhukaasni hin barbaachisu warri jedhan jiru. Warri immoo ergan cidha godhadhe dhukaasni naan dhukaasamne maalidha jedhanii ammallee yaada lamatu jira jechuudha bakka sanatti. Kana booda dhukaasni yoo dhagahame mootummaan akka nuuf to'atu warri jedhan jiru. Warri kaan immoo gammachuu keenya ibsannaa warri jedhanis jiru. Egaa mucaan kun lubbuun ishee darbeera. Wanti nama gaddisiisu as gidduutti haati ishee jechuudha. Haati ishee durumayyuu mucaa kana baay'ee sassatteetti. Nan barsiifadha heerumni haa turu mucaan kun naaf barattu jettee baay'ee sassataa turte jechuudha haati. Akkasuma abbaan illee akkatti gaddu qaba garuu haadhaaf gaddi baay'ee ulfaataadha jechuudha. Haadholii keessatti gaddi baay'ee ol ka'a. Boo'ichuu marattu baay'ee ol ka'a. Warri dhiiraa garuu abbaan ofuma keessatti gadda jechuudha. Guyyaa kana guyyaa cidha qopheeffatanii fira waammatanii lammii waammatanii mushurraa misirroo geggeessanii itti gammadanii baga gammadde jedhanii taa'anitti mucaan isaanii duutee dhagahanii reeffiga amma gara maatii isheetti deebi'ee gala. Kun waan dinqisiisa waan ajaa'ibaati. Waa takkaa ta'ee hin beekudha. Baay'ee nama gaddisiisa garuu darbe wanti akkanaa jira. Akkanattis wanti ta'e hin jiru malee jechuudha. Sanuu mucaanis akkana ta'e miilli irraa cita. Abbaan mana maraatee qullaa buusee katamaa keessa nan adeema achi naqa yeroo jedhudha. Kan isaan qabanii hidhanii sansalataan hidhanii ol gashanii maatiin dadhabanii hidhu poolisiidhaan kan isaan eegan jechuudha. Waan akkanaa waan nama haa oolchu isin jedha. Waan akkanaa odeessuun yeroo baay'ee hin barbaachisu. Tenshinii namatti fida. Garuu aadaaleen tokko aadaan duubatti afaan tokko hafuu akka qabanii fi dubbatamuu qaba. Fakkeenyaaf aadaan kun aadaadha. Aadaatti gammachuu ibsatamudha. Garuu yeroo ittisamu yeroo sirbamu waan godhu hin beeku. Namni nama ol fuudhee baataa wal daddarbata maal jedha yeroo sana keessa wanti ta'u hin jiru waan ta'eef aadaalee boodatti afoon akkanaa guyyaa cidhaas ta'e guyyaa gammachuu hafuu akka qabaniif jechuudha. Namoonni kaan akka irraa barataniif akka ofiis immoo eeggatamuuf kan miidiyaa irratti bahu jechuudha kun.